Saniif dhugusana jettan ani itti cabsee akkasitti laayifii kiyyarraa ba'a. Qaallichi naan immoo isaa loli ture sun laayifii seena fakkeenyaaf. Inninis dhukkee maakiitti kaasa. Woy maakiin akkas taate dhugaa jette jettan. Asii dhugaa naan jettanii isa bira deemtanii dhugaa jettan. Anaaf inni hanga yoo malqiyaamaa waliin araaramnu isin jidduu keenya keessatti baxaabaxanii jechuudha. Saniifuu jechi dhugaa jedhamtu tuni namoota hedduu wallalchiisaa jira. Saniifuu wanna hubachuu dandeessanii soba jechuullee baradhaa. Sirrii miti jechuullee baradhaa. Okee Oromoo kiyya warra TikTok irra jirtan. Sirrii miti maakii dogongortee jirta. Sirrii miti naan ja'a. Ni sirreeffatu. Dhugaa jettanii nama hunda mataa gubbaa wal baasanii namni wal shuqulu jira jechuudha. Isuma dhugaati bar isuma dhugaa. Saniifuu isiniifii hojjedha viidiyoo dubbii kanarratti. Namni mana barnootaa gaafa barannusanii dubbii dhugaa jette dhugaa jechuuti. Dubbii waan jechuun barnoota gisee barattan gaa soba dhugaa jennee barreesse wanni goonaami sanumaatu as bira dhufee akkas ta'e jechuudha. Yaa Oromoo kiyya. Saniifuu namni tokko wanni takka qabachuu qaba isinii galee jira miti nama dhaabbataa ta'uu qabdan. Nama dhaabbataa anamma akkamii kaleef arras ummata kiyyaa biran dhaabbadha ummata kiyyaafis sagalee ta'a. Fakkeenyaaf siyaasaan deeggaruun qaba. Yoomillee ta'u wannuma sanii bakkaan gisa astee gisa kaasitee ta'u kaballeesse jala wanni seenu jechuudha. Kaballeesse jala maal jedhama gaa boolleen seenaan. Yoo inni balleesse jalan seenaan irraan dhaabbadhaa. Sirrii miti jeetiin irraa gorsee irraa deebisa. Warri TikTok immoo warra xaash walumaan nu gootan anis xaash ta'e isinis xaash taatan. Xaash jennee isaanii jira TikTokii kanarratti jechuudha. Sanumaafuu bikka deemtanii dhuguma ilaalan malee dhugaa naan jettan. Amma dhugaa haasa'utti hin jiraan amma. Dhugaa miti wanni haasa'u jiru kun. Fakkeenyaaf dhugaa miti. Waan sirreeffamuu qabuun haasa'u jira. Sirriidhaa sirreessinaa jechuu qabdan. Amma dhugaa jettan kun ilaa ammoo. Hayyee kun dhugaa miti xaash. Miti xaash. Kuno dhugaadha jaabaraan malee. Ani xoshee taatee jirta okee xoshee keenya. Ishii bakka qabbanti na fixaa jirtu waan ta'eef nagaan turaa isinin jaaladha isinin kabaja yaa Oromoo kun. I love you so much guys. Afaan Ingiliffaati. Dhugaadha raachuufi. Dhugaadha bakka. Namna raachina. Dhugaadha hin jayinaadhi. Anama dhugaa ta'uu hin jiru. Maalidha sa Oromoo? Maalidha jee raachuun jechuun maalidha Oromoo? Amma dhugaa dubbachaa hin jiru. Sirreessaadhaa wanna kan eega sirreessaan booda dhugaa ta'uu bilkeeffanna. Ishii amma nagaan tura qabbanti na fixaa jirti na goggeessite waan ta'eefu amma nageetti isinin jaaladha isinin kabaja. Gisa akkas akkanumatti dhugaa jaa ammallee laal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay. Amma isaan geessee jirti. Rabbi haa fayyisu ja'anii du'aa godhaa fi obboleessa keenya kan dhukkubsate. Wayii miilli kiyya akkam ta'e Allah rabbi ko maal jettaniin angizii namni na laalu beekte haasa'uu hin beeku. Du'aa godhaa fi obboleessa keenya kan dhukkubsateef rabbi isaa fayyisu nagaa rabbi biyyatti agalchu maatii isaan wal haa agarsiisu miskiina wallaahi laazim. Namni dalagatu biyya sana dhufee fakkiin dalagatee jijjiiramee biyya alaa deemuudhaaf rakkoolee hedduun dhufee dhufa. Wanna rabbiin beeku amboorumaa irraa akkam hin beeku. Wallahi wanni rabbii kun hin beekamu waan hundaafuu du'aa godhaa fi isinin jaaladha isinin kabaja. Dhugaadha innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Hayyee dhugaadha ishii nagaan bulaa walitti deebina booda gisee mana galu. Bakka deemuuf deemna natti fakkaata choo. Subhanallah. I want to see something. Subhanallah.
أنت شابسي حركة ريس ما لدا ما كنت أجلس تكشف أبو عموس هيا قميك ديكدام أو قميك أيه ديكدام ما لاتي أرنا رغدا اللي سنو بلستيكي جبل ما شاي لا لدي تري ما لا تبي ما هاي أبو كل أنتو أي ما أنت تفكري ولا بيشان بس هاي كنا أنت أنا وات أرى من ساتي يندوب نكس لا إله إلا الله لما راي تيجي 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 كني سري apa sering pada oh إيش نمرة أنتي sama bantis na isira kon juga rupa tu kon sering pada bas pura mega tadi mega kuda berbahasa tadi wallahi tadi wallahi berbadana rafu وجو نرى بلستي والله لازم ميكا يي ساتي انت تربة ميكا تربة كده ساتي تف قل ماري ميرا كابيري مان ميكا تربة ميكا تربة ساقل كده akkam jirtu nagaa qabdan kudhata kamii allaa addunyaa natti garagaltee jirti oromo kudhata wayni kudhata qashi kudhatani kudhasha kudhaja boona jeetu barbaadda haay jaara keenya maaliif sagalee naan taanayse okay qadri okay okay meeqarran jira kudha sagal Dama. Sigat isi. Sigat isi. Lucky Jinansi Tabasiya Dodo Abaveko Lucky Jinansi Tabasiya Dodo Anaramana Ramabukulu Jala Abaveko Anaramana Ramabukulu Jala Turte Turte Ma Vitina Gotagar Abaveko Turte Turte Ma Vitina Gotagara Akatika Chi Suya Abeve Tufa Abaveko Akatika Chi Suya Badane Tufa Garani Rafa Donati Tokonakina. Guys, Donati Tokonakina. Guys, flowering jana. Guys, juntan kun amma na arganna nan istu guys yuna kalbi. Undum tike san push goda. Amma double it guys. Amma double it guys. Atiya balafa. Guys, double it. Ako general thank you duga akuma amma ajabame hana ajabamta shi Guys, double it.
guys dabali please guys ani dadhabira bishaan deemee fiduu hin danda'u guys wallahi dadhabdee jirta akkana na balleessee mu dadhabdee jira ilaaltanii isin gargoole dhiisi akka raachatti isaan raacha keessa raacha olii oola akka raacha na godhe jechuudha higalta bishaan kana keessa wayne chaabbitti jilli badheessa fudheessa karagee kote nuti ilaaluu dhisnirra waan nama dura jiraatu baatu waan ofii ilaallatu mala waan ofii ilaallatu malee waan namaa maal gochuu ilaallatu miti ashmurii dhiisi gaa obboleessatti gaa ashmurii dhiisi okay ashmurii dhiisi nura beelloo uffatanii uffata aadaa uffatanii waan nama adda dhiisuu abura kabajaa ibitti godhe maal jechuu barbaadeeti ashmuriidhaan nama hin tuttuqin ashmurii nama hin jaaladhan ashmurii kan farii koo namni pistikii koo ittiin ilaallu bakka waan namaan ilaallu nuti maan nutti himta ilaalaadhaan isinitti himne ani hordoftoota kiyyatti hime indee isinitti himne wayyee Mikaa'elaa koo obboleessa kiyya kuni ollaa ati anaatti ollaadha malee mana tokko waliin hin jirru shi okay kun immoo mana kiyyaa waan fedhe dubbachuu hin danda'a dee hayi hoo ni laafii uffata kiyyatti maanii xubbanna xubbu isaa jira maa hinaaftaa guys juntaan kun amma naara callisu akkam nagaa fayyadamii akkasitti salaamtaa talaawwata guys fuun haadha kun juntaan kun amma naara gannaan naqalti dabtaab naa godha kana garuu isaan dabtaab gootu miti 3000 ganna Samira kimo malu in Samira juntaa miti juntaa yaasa wasalata malam fadisimo ma yoma wasalaten sira anati korratti narratti wasalatame malee thank you so much Luganan Arioni Mumi Eka akkas hayyee jaalalgee kayamma kay abboy bishaan akkuma fidde akka kanatti fijiiti gizee diddama keessa borocai akka raachaatti tokko faamurallaan akka bofatti hularratti maramtee jechuun mataatti deebitee garagaltee akkana fuula kee garagaltee achuma dhaabbattee jechuudha. Hanqanaan kootu siin joomanii dhuftu. Miliquu isaa malee ijoollee shir godhaa. Koppii linkii taaptaabii godhaatiin taa'inaati. Guys dabtaab godhaa hundumti keessan dabtaab maal godhaa hundumti keessan. Tokkuma namoonni akkas dukkoraa isa yoo dhumuu isaan beekne yoo hiriyoonni hundumti keessan. Raachuu koo nuti bar hardiin kun hundi fira keenya gaafa jedhu ragaa waliin hima. Anlaa wallahi sheeriin goone maaliin goone wookiin bakka fira baay'ee qabdu. Har'aan boossa baay'ee afaan hin dheeratiin. Please gar maamu tola. Guys hundumti keessan dabtaab godhaa. Wayyoo rakkoon qabu wabii. Si godhaa rakkata tumaa dhugaa taaptaabii godhaa bakka. Sila baay'ee keessan dabtaab godhaa. Speech challenge dhaan nu challenge timing is the guys. Timing is snipe gochuu danda'anu. Dhorki. Era abaaboo tokko oola'uu dhorki. Ijuun sattoon hojjetaa akkasii. Indandeenyu bakka jedhee deema. Garmaa mutoona jenne gaarra garmaa mutoonaan. Oshi maalidha adabbiin kee? Adabbiin kaa raachuu koo Naayimaar jetta sin danda'u abeet sin danda'u dhageesse Saami miliishina gara laminaati thank you
dhageessatu waatu sin danda'u jetta yeroo kudhan harka kee ol kaaftee sin danda'u anatu jedha eeyyoo sumatu jedha siin sum eeyyoo siinan jedha eeyyen ani raachuun siin danda'uun siin jedhaga eeyyen adabbiin qofa oromoo kana adabbiin qofa si adabbii lammaffaa mataan dhaabbatta ashi sadafanati filtarii kaattee bilbila gadi garagalchita yoonii sana kaattee naannessita gadi jechuudha nan dandeessu jechuudha gaafa nan dandeessu jedhu na amani aaw raachuu koo baay baay ya raachuu baay dole sin taabtaabii maaf teessu garuu ani ko tiktokii dee sin taabtaab godha baalaan isa gabboo jira miti taabtaab godhaa teessu maa gadi guys double tap godha please double tap godha ወይኔ መጨረሻን ከኛ ኔይማሪን ከተከተሙ ተ ይፈመና ጎዳ ገባ ለነና ገለበጠ ፊጋቱ ያቴ ሳዴ ቶኮላ ማጃዲ አፉርቻን ቶርብ ሳዴ ገለበጠ ሜኒ ሲንገለበጠ ይፈመና ጎዳ ፍላወሪ ቶኮ ናከን ይፈራት ሲገለበጡ ኔይማሪን ባርቴታሪ ራቹ ኮ ሀረሲ በርሲ ሰከላስ በቃ ኔይማሪን በርቴዲም ታማ ይፈመና ጎዳ ጃባ ከነተ ኮመንቴሪም ታማ ፍላወሪ ቶኮ ናንከኒተኒ አባቦ ቶኮ ደበላ ካቴ ኮኮ ኤየን ይሰን ፍላወሪ ቶኮ ፍላወሪ ወይ ዴራችሁ እንደው በር ፍላወሪ ራችሁ ያረጥ ተካፍረ ደበም ቤት ዱጋ ይምናገር አባባካዱ ቤርቤ ቶ guys family okay rachu is his family amma dabili wana manakini tan dabili goda guys menur kabo jol me guys dabili no goda menur kabo guys dabili suratina Allahu akbar ana guys nu chalen dabili مالك أبو بنيمار مقرف بتعمل عيشان برو قبلت الناس جكنا نوزي له قبلت قرمامو تولا وي يا بعد ما تقول تبيت ورسينا قرمامك جماعتي تشيرنا غدا hundumti keessan shirna godha dubbiin jabaateeti hundumti keessan shirna godha ሁሉም እጁ ሰጥቶ ነው የወጣው አባቴ ብትሄድ ይሻላል እናቴ እኔ ነገርኩሽ አባቴ hundumti keessan shirna godha dubbiin jabaateeti ati abbaa afa maaf ያፈረ ጀሬኛ ደግሞ በኔይማር ሊከተከት እያለኝ ያን jabaate ምን አይል ንቀት ነው ይሄ እኔ እኮ 8 አንበሳ ሲሮጥ ነበር ሰው ይለኝ ግን አንተ ደግሞ ጋይስ ደብዳቤ ጎተኒ ማል ባየ ብቻ በር ይበሰዲ ነጣ አንተ ቦታ ምን አይነት ታይሚንግ ነው ቦስ ምን አይነት ታይሚንግ ነው ታብታ ጎራ ነው ማለት ታብታ ጎራ ሱራት ወዮ ፍረናም ነው والله ቂጣቲ ተቆፋ tokkoffaa ani qilleetaa miidha jechaa gangalatti. Okay, lammaffaa. Leppee anjii ሶስተኛ ዱቄት ትቀበል በቃ ሽርሽርና ጉራት ሽርሽርና ጉራት ወለ ሽርሽር ጉራ ሰባዬ ቀምና ሽርሽር ስራትና ኢኖ ሚልኩ ማራቹን ሚልካ በቃ አነን እኔ ላ ራቹ ይወጣ ሚልክነ አኒ ነይማሪ ነች ዘላስ guys copy link fay gola copy link fay redde biana gola jolli
Guys, hundumti keessan dabalataa naa godha. Isa kan mara tattee haadhu. Inni siin qaxxaamaa. Rigniti si kai qaxxaan. Isa kan mara. Gurba.